haaromsa hafuuraa waan jedhu kun waan xiqqoo isinitti agarsiisa. Macaafa qulqulluu keessatti hafuura inni jedhu kun hafuura qulqulluu qofa miti jechuudha. Addaam gaafa biyyoo irraa uumame kan Waaqayyo lubbuu godhee isaa kenne hafuura. Hafuurri Addaam jalqaba fudhate hafuura lubbuu ture. Hafuura lubbuu, hafuura jireenyaa, hafuura tajaajilaa, hafuurri Waaqayyo bifa adda addaatiin gara namaa dhufa. Addaam kanaaf jalqaba kan inni fudhate hafuuruma lubbuuti. Egaan har'as kan hin dubbadhu isaan kanaadha. Waa'ee hafuura Waaqayyo isin keessa jiruu fi waa'ee hafuura jireenyaa yookaan hafuura lubbuu isin keessa jirtuun iddoo lamatti qoodee isin agarsiisa. Hafuura inni jedhu kun hafuurri ilaa bareechaan dhaggeeffadhaa. Eenyummaan nama tokko fudhatamuufis, dhiisuufis, hiriyaa godhachuufis, dhiisuufis, wajjin nyaachuu, wajjin dhuguufis kan isin fudhattan hafuura isaati. Nama tokko kan nagaa isinii kennus hafuura isaati, kan isin jeequs hafuura isaati. Sobamoo dhugaadha. Hafuurri nama tokko eenyummaa isaa isa sirriidha. Nama tokko tuunni hin badin dura kan badu hafuura isaati. Nama tokko tuunni wal hin lolin dura kan wal lolu hafuura isaati. Namoota baay'ee fakkeenyaaf isinumta irra kana namas bira teessan kana olaaltan yookaan sinitti tola yookaan sin aarsa biruma teessi aarti sirru kunne namichi sin arrabsine namichi calluma jedhee aari si godha. Inni waldaa keessaallee numa nagaa namaa kenna. Mee taaksii keessatti nama kana deemaa tokko bira yeroo teessu yookaan hafuurri kee hin jeeqama yookaan hafuurri kee nagaa argata. Nama tokko immoo gaafuma inni karaarra deemaa sitti dhufu ituma haay hin jedhin yookaan nagaa argatta yookaan hin jeeqamta. Maali wanti kun yoo jettan dubbiinsaa hafuura. Waaqayyo hafuura keessa na haaressu. Amin hin jettanisin. Dhaloonni bara koo bara ammaa kun baay'een keenya namoota hafuurri dulloomedha. Hafuuruma nu keessaa kanatu dulloome. Namni dhuunfaa tokko gaafa hafuurri isaa dulloomu ofiifis bu'aan buusu, namaafis bu'aan buusu. Hafuurumti nama tokko isuma keessatti hafuura nagaa hin taane yoo ta'e, hafuura boqonnaa namaa kennu isumallee kan nagaa kennu, mana isaatiif kan nagaa kennu hin taane yoo ta'e, namichis hin fagaatu, namni isaa wajjin adeemus hin fagaatu. Hafuurri nama sanaa guyyaa guyyaatti barrasamaadha wanta ta'eef, summiidha wanta ta'eef. Nama yeroo hundumaa hafuurri isaa isin jeequ, keessi isaa isin jeequ, dubbiin isaa isin jeequ, wajjin yoo ooltan isinuu jeeqamoo taatu. Nama baay'ee haasa'u wajjin yoo ooltan isinuu baay'ee haasoftu. Nama cal jedhu wajjin yoo ooltan isinuu cal jettu. Maaliif hafuurri sun hin darba wanta ta'eef. Kanaaf hafuuruma keenya isuma keessa keenyaa kana akka haaressu nuun irra isinii kadhadha. Waaqayyo hafuura keessan haaressu. Amin hin jettaniisin. Hafuurri keessa namaatti hin haarofne akkasuma bishaan ciisu isaan kun lamman daddabarsitoota dhukkubaati. Bishaan yaa'u dhudhumaa bishaan ciisu dhudhusi. Isa kam? Isa ciisu dhudhumaa isa yaa'u dhudhu. Isin immoo meeqa dabarsitu? Lakkaa. Nama hafuurri isaa hin haarofneef bishaan ciisu daddabarsoota maaliiti? Dhukkubaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan bishaan sanaatu daddabarsi dhukkuba isaa caala moo keessantu caala? Maayitan. Ankeentu caala. Okay. Bishaan ciisee dhukkuba daddabarsu maal godhanii furmaata fidu? Karaa itti qopheessu. Karaa inni ittiin deemu, karaa inni ittiin haara'u, bishaaniif haaromsi rooteeshiniidha. Haaroftee dhufnaan bu'aa buuftaa jedhini. Ati akkuma sana moo haaroftee tanaa jedhini ati? Haara'ee yoo dhufe hin barbaachisiisa. Hafuurri keessa. Harka ol naa fuudhaa. Ganama kana saachii kana irratti labsa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri haaromsaa tokko isiniif haa dhufu.
Afuurumta afuura keessan kan haaressee nama godhu. Amiin jettanisin. Yeroo baay'ee maanni galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa Waaqayyo kanan sinii kadhadha kanan sinii fawwasi. Waaqayyo hundeedhumaan hafuura haaraa sirriitti dhangalaasu. Amiin jettanisin. Amma namichi kun maal jedhaa? Tokko waa ofirratti dhugaa ba'e. An dulloomeera. Ergan dulloome minyaaf addaa maaliin godhate? Onaa nyaatu suma ta'e. Ergan dulloome maal gargar hin baasu? Minyaaf rakkoo maaliiti? Rakkoo ittooti moo rakkoo nyaataati moo rakkoo dullumaati? Ilaal. Kana duwwaa miti. Maal eenyuun haadhi bisadduutti sana. Amma immoo dhiyeennaan sagalee dubaraaf sagalee dhiiraa. Ani amma nama waggaa 80ti. Wanta gaarii fi wanta hamaa gargar baasee beekuu nan danda'are. Ani garbichi kee wanti ani nyaadhuu fi wanti ani dhugu hin mi'aa fi hin mi'aawu isaa beekee nan himaare. Joonja'ama wayi inni si godhe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin. Ganama kana sirraa rukutamu. Har'a baay'een dubbadha deera. Waaqayyo na eebbisu. Amiin jettanisin. Waan tokko isinitti himan. Biyya lafaa kana keessa filannoo baay'ee jira. Waldaanis, mootummaanis, biiroonis. Waaqa bira garuu filannoon hin jiru. Suma haaressa. Amiin jettanisin. Suma maal godhaa? Suma haaressa. Amala Waaqayyooti. Takka si gatuuf karoora hin qabu. Si haaressuu barbaada. Amiin jettanisin. Amma mee achuma macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 13 hanga 25 ilaalaa. Macaafa moototaa duraa kana raajii lamatu jira. Nama agalgaawwatatu jira. Raajii dulloomaa wanti jedhamus jira. Amma rakkoon as keessa jiru inni guddaan kan dubbatu Waaqayyoodha. Waaqayyo tokkuma haasaa akkaataa hubachuutiif akkaataa itti hafuurri keenya haara'ee itti fudhatu taddadda. Waaqayyo fresh ta'ee yookaan immoo haaromsa tokkoon gaafuma namichatti dhufu si wajjinan ta'a. Ameen. Si wajjinan ta'a. Biyya sana keessaa nyaatan nyaatin. Biyya sana keessaa dhugaatiin dhugin. Karaa dhaqxeerra immoo hin galin jedhee itti haasa'e. Namichi waan hundumaatti dulloome tokko immoo jira. Inni immoo gaafa ijoolleen galtee biratti haasoftu hin dhagaye. Gaafa dhaga'u namicha waamaa jedhe. Namicha waamaati anis ergaan qaba jedhe. Namicha harreerra ka'anii gara isaa yeroo fidan akkanattiin jedhe. Waaqni si ergee utuu sin erginnatti dubbatee. Maal jennaan mana kootii akkati nyaata nyaattu mana kootti akkan si keessumsiisu natti dubbateera jedhe. Micaanni kun hafuura isaa haareffatee sochiirra jira. Jaarsinni kun immoo inda warra deessa bara Xaaliyaanitti jira. Hafuurri haaromne sin galaafata. Dhugaa sin hin jedhu. Si galaafata. Isa booddee raajiin kun maal godhe? Isa Waaqayyotti medhiisee isa jaarsi dulloomaan yookaan raajii dulloomaan kun itti himu taa'ee buddeena nyaate. Waan nama dhibu gaafa inni taa'ee buddeena nyaatu Waaqayyo jaarsichatti hin dubbanne isa haara'ee hojiirra jiru kanatti dhufee dubbate. Maalittiin jedhe? Amma gaa jedhe. Amma gaa. Na diddee. Na diddee. Namoota hafuura isaanii hin haareffanne isaaniin dhaga'uu jalqabdee akkuma biddeena kana nyaatte bineensi si nyaatan. Ilaalaa macaafa kana. Nyaata isaa quuffatee namicha harree fe'ee gaafa geggeessu bineensi leenci karaatti itti bahee namicha nyaate. Yeroo tokko tokko hafuurri keessa yeroo haara'uu dhiisu waan baay'ee dhageessu. Kunis na dhaga'i jedha. Kunis na dhaga'i jedha. Hafuurri kee haaraadha yoo ta'e garuu utumatti kana dhaggeeffatte iyyuu samii kutee waatu gara kee dhufa. Amiin jettanis yookaan achi deemisiin jedha.
yookaan hin dhaggeeffatin siin jedha yookaan itumatti wal ga'ii irratti as dhufee cal jedhi siin jedha harka ol naa fuudhame sinirratti raaja isaatii kana humna fuura keessan haaressu siniif haa dhufu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Hafuurri namaa hin haarofne taanaan balaafamaadha. Ofiis hin cabaa namas hin cabsa. Ofiis hin miidhamaa namas hin miidha. Gaafa hafuurri keessan boora'u immoo of duwwaa taatu. Of duwwaa. Macaafa moototaa keessaa dubartoota of duwwaa ta'an lama gartu. Of duwwaa. Hafuurri ishee nagaan qabu goddanyaa taate walitti hidhatte. Hafuurri isaanii waliif nagaa miti garuu walii wajjin nyaatu. Hafuurri isaanii waliif nagaa miti garuu walii wajjin galu. Hafuurri isaanii waliif nagaa miti mana kireeffatanii wajjin galu. Akka afaan keenyaatti addooyyee akka afaan isa kan dhiiraa immoo jaalee wal jaallatu garuu hafuurri isaanii waliin galu. Guyyaa tokko lachuu dhala godhatan. Isheen tokko irra ciiftee ajjeefte. Gaafa irra ciiftee ajjeeftu utuu isheen sun hirribaan ka'in dhattee micaa ishee sana jalaa hattee isa kana jala keesse. An du'ee kan kee nafin an salphadhee ati fayyaan bahin hafuura booraa kana sinirraa kaaseera. Lakki amiin jedhaa fudhadhaa. Harka ol fuudhame maqaadhuma gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri boora'e kun hafuurri dadhabe kun hafuurri nagaa dhabe kun gassinaa dhiisu. Eegan salphadhee isheen maa fayyaa baati. Attee micaa fuutee ilaala macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 3 kana attee micaa fuutee jala keessee lammaffaa isa jiraa jalaa fudhatte. Ganama gaafa isheen sun hirribaa kaatu abbaan jiraa du'aa baata abbaan du'aa jiraa baata. Hafuura booraadha. Hafuura waliif iyyaanne. Abbaan jiraa maal baata? Du'a. Abbaan du'aa oo jiraa. Garatti godhan dhaban waan godhan dhaban ijoollettiin garaagarummaa hin qabdu. Malkiin ishee tokko bifi ishee tokko guyyaan dhaloota ishees garaagarummaa guyyaa 3 moo jeessa waan attin guyyaa 3ti. Waan addiddummaa ba'an hin qaban. Sanatti matu namni faradu hin jiru. Kanatti matu namni faradu hin jiru. Gara mootii Solomoon naqan. Mootichi akka jedhe dubbiin kaasinaa jedhe. Abbaa micaa du'aa wallaalame eeyyee. Micaanni kun kan eewuti suni kan kooteedha kuni kan kooteedha. Lafa hafuurri boora'ee falmiif kisiitu baay'ata. Mana hafuurri keessaa boora'e hunduu waliin falma. Ijoolleen waliin falmiti. Abbaan manaa waliin falma. Hunduu nagaan haasa'u. Har'a hafuurri kee kun raawwatee asirratu. Amiin jettanii jedhan. Guyyaa tokko namicha akka jedhe yaa giiftii koo jedhee ennaan har'a dhugaa dubbanna. Wajjin karaa deemnaa bishaanni kun nama nyaataa ennaan yoo ol sitte gara walitti sitte si dabarsaa. Gadi sinnaan immoo tuujjuu baasii nyaataa. Har'a dhugaan sitti maa'edha. Isheen faallaa waan hojjettuufi gara sana nama nyaatu keessa galte. Bishaanni miilla jalaadhee gangalchaa sokke xilaan bishaanirraa akkas akka jennaan ima didduun du'an didduu chaa'oo anoo galeen fuudhaa. Waaqayyo mana keessanitti nagaa haa deebisu. Tokkummaa keessanitti nagaa haa deebisu. Hibratii keessanitti nagaa haa deebisu. Hafuura haara'e. Hin rakkate mootiin akka gootan jedhe dubbii jara kanaa qabbaneessu billaanaa fidaa iddoo lamatti hin tarsaasaa jedhe. Gaafa billaan dhufee egaa ati harka tokko miilla tokko ija tokko gurra tokko funyaan tokko ati akkasuma girmaa qircaa. Gaafa mootiin dhufee billaa fidu murii jette isheen sun haati muraa. Isheen sun haasee hafuurri nagaan akka jette yaa mootii jette. Hafuurri kan koo nagaadha nagaan barbaadatte. Mee laphee keessan qabadhaa jecha kana jedha hafuurri kan koo nagaadha nagaan barbaada. Nagaan kun mana keetti tola gala. Amiin jettanis mee lallaba 4:13 eenyuun haa dubbisa. Nagaadha nagaan barbaada. Gaafa seen jettu ishee markatti naqee deddeebi'ee ilaalaa ishee dhumatti kenni micaa kana murinii kan kooti jennaani mootiin lafaa ol ka'eetu hin kolfe jennaani ajjeesi kan jette
Micaa keessi tajjeesee ati hafuura du'aa baattaa ati immoo hafuura jireenyaa baattaa micaan kan keeti fudhadhu galee. Isa booddee ante biyyiin dinqisiifate maali jennaani Waaqayyo faraduu jalqabe. Garuu lallabaa 4:13 mootii dulloomaa fi gowwaa isa gorsa namaa hin fudhanne mannaa mucaa hiyyeessa ogummaa qabu wayyaa. Kana wayyu kana wayyu hafuura isa wal jaallatu haaraa isa ho'aa isiniif kennu Waaqayyo. Isa tokko tokko cabsee darbu ani guyyaa tokko Iyyaasuutu na kofalchiisa. Iyyaasuutu akkaataa geggeessaa Iyyaasuu tokko natti tolas na aarsas na kofalchiisas. Bishaanni galaanni kun addaan citaa jedhe. Naan bareedaadhaan. Garuu kan dursee lixu warra taabota baatanii jedhe. Kan immoo dhufee ce'u nama harka duwwaa ta'e. Baay'ee naarachitti. Kan jalqaba bishaan lixu eenyudha? Taabota baatan inni ce'amoo achuma dhaabata. Achuma dhaabata. Inni harka duwwaan immoo karaa citeera dhufee maal ta'a? Sinaarsu amma kun. Ituu si ta'ee ce'ettama miilla jala keessee kuffifta. Kan karaa baafate eenyudha? Isa taabota baatu. Kan ce'u eenyudha? Isa homaan qaban. Eega jalattiin ceeteetu murtee booddee abbaan taabotaa ammoo booddee ce'a. Waan tokkoon sitti maa taabotichuma baadhu yoo booddee tafteeyyu. Amiin jedhameesi. Nama saara kanaa qabitti naa hime hin haariniiti jedhin mee. Yoo haadhoon kee si gatee ceeyyuu jedhin mee. Taabotuma kee baadhu booddee bu'u jedhin. Yeroo akkas ta'u dhuguma kukuffisi ajjeesisi godhe. Si booddee ka'ee yeroo duroomu. Si booddee ka'ee yeroo si dursu. Nama aarsa. Garuu hafuurri kee fayyaa taanaan waa'ee isaaf galateeffatta. Ameen. Fooqi isaatti naartu. Fooqi namichaa ilaalteetu ollaa kootii kaaftee. Namichuma dheengaddaa dhufe akkana goote galatoomi jetta. Yoo hafuurri kee maal ta'e? Fayyaa ta'e. Yoo hafuurri kee garuu hinaaffaa ta'e cabsi barbadeessi. Golgoleessi. Sagalee Waaqayyo maal jedhe? Namni nama baare. Abaarsichi namichatti deebi'a moo sitti deebi'a? Sitti deebi'a. Amma hafuuraam abboota firdii boqonnaa tokko irratti hafuura hinaaffaa mootii tokkotti hin agartu. Hafuura hinaaffaa. Hafuura haadhootti naafu. Hafuura obboleessatti naafu. Adoonii jedhama mootiin kun na aarsa gaafa inni macaafa dubbisu Adoonii. Oduu tokko dhaga'e seenaarraa Adoonii. Maali jennaan namatu ka'ee. Nama barate ka'e, nama aayekuu gaarii qabu ka'e, nama bor biyya bulchu ka'e, dhalootatu abdii godhate, limaatii misooma tokkotu gara biyyaa dhufe jennaan inni immoo mootiidha. Iyyaasuurreef du'aa dhagahee aare. Maal jechuudha? Dhaloota ka'e maal jechuudha? Waaqayyo nama dhalootatti aaru sin godhin. Amiin jettanis nama gaarii, nama qajeelaa ka'ennaani. Akka gootanii biyya hundumatti xalaa barreessaati jedhe mootota gaggaarii gargaarii jettan kana aanarraa qabaleerraa fidaa leenjiin kennaaf jedhe. Hafuura. Aanarraa qabaleerraa fidaa leenjiin kennaaf jedhe. Namatti tola. Maali akka xuruutti geggeessaniif jedhe. Nama 70 mootota 70 gandarra biyya kutaa biyyaarra jiran gaafa fidan gaafa isaan hiriiranii mootii bira dhufan hunduma isaanii jedhe quba buudduu harkaa. Quba buudduu miillaa keessaa buqqisa akka isheen baraan naman taane. Abuudduu harkaa keessaa bubuqqisu. Abuudduu miillaa keessaa bubuqqisu. Hafuura gaarii fakkaatee haadhoo isaa galaafatu. Hafuura dulloome. Yaada dulloome. Hacabsu Waaqayyo mana keessanirraa. Nama tokkotti lallabaan jiru. Sunumatti lallabaa jira. Hacabsu Waaqayyo mana keerraa. Amiin jettanis ilaali quba buudduu harkaa keessaa buqqisa. Quba buudduu miillaa keessaa buqqisa. Namichi nama gaariidha. Nama qajeelaadha. Garuu carraansaa kana ta'a. Akkati milkoomne isa godhe Waaqayyo karaa keerraa kaasu. Maaloo amiin jettaniisin harka ol fuudhin harkaa fudhadhume. Hafuura Adoonii beeziqiin. Haleluuyaa. Isa dhaloota biraa si deebisu. Isa karaatti si hambisu kaaseera mana keerraa. በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሰዎች እኮ ባለራዕይ ናችሁ። ነመ ጀባዳ
quba budduu harkaa keessaa baasee mucaan akkuma tafe nyaachuu hin danda'u waa rukutee ofirraa deebi'uu hin danda'u quba budduu miillaa baalensiidha quba budduu miillaan qabaanne taane namni kamuu dhaabachuu hin danda'u meeduu qullaa balungaataatti jira baakpoonii wajji walitti jira quba budduu irratti hidhama narviin hin jiru carraan isaan quunname firfaarii arrabaa nyaachuudha gaariitti abjootamanii karaatti hafan maali jennaan Adoonebeeziqitu afuura booraa qaba afuura haadhoo isaaf hin taane qaba minaa dubbisi tokko torba masaafiin tabboota firdii akka jedhe guyyaa tokko Adoonebeeziqi baratu dhufe gaafa barri dhufu maal jedhe Adoonebeeziqi waan namarratti hojjedhe waaqoon irratti hojjete Adoonebeeziqis mootonni 70 warri abbuudduuwwan harka isaaniitii fi qubeetiin gurguddaan miilla isaanii itti kukkutaman hurraa maaddii koo irraa harca'uu in funaannatu turan wanta ani nama irratti hojjedhe Waaqayyo anatti deebise jedhee jarris mooticha gara Yerusaalemitti in geessan innis achitti in du'e ameen. Afurri boora'aan simiidha macaafa keenyaa boqonnaa 9:12 waan gaarii yoo goote bu'aansaa kanuma keeti kanuma keeti ameen jettanis Mena masih harkatti harka qabitti naa himime waan gaarii yoo goote dhimmeeti afuura haaree yoo qabaatte dhimmeeti bu'aansaa kanuma keeti waan namarratti hojjedhe Waaqayyo maal godhe maal godhe narratti deebise waan nama dibu Waaqayyo gaafa jarri mootonni 70 kun bo'ani lola kaase eenyu fakka ta'e hin beeku Waaqayyo waa'ee keef lola kaasu dhugaa baattee kan cabde bo'aa kan jirtu gola keessa harka namaatti kan cabde warra furri boora'een kan cabde amaneera Waaqayyo har'a waa'ee keef lola kaasu ergaa kana fudhadhu nagarta lola ka'e gaafa lolli ka'u lolli gaafa ammaatu namitti tokko shakkanii qaban gaafa qabanii isin hin beektan ijoolleen si anaa kun warra bara durii beeka maskoobiin tokko saanjaa qaba caafirraa isuma galagalchanii quba buuddusaa keessaa bubuqqisan warri godhanis maaliif akka godhaa jiran hin beekan isa booddee mootiin akka jedhe achumatti dhaabaa maal ennaan akkuma isin amma na gootanis nama hojjedheera waan namaa yaade Waaqayyo naa godhe waan namarratti abjoode narratti deebise yaadattanii Isaayyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 1-2 yaa isa nama miitu kan namaa raawwattu kan keetitti fufay jedhu ni kan keessanii eewna harbisa Isaayyaas 33 yaa isa dabarsitee nama kennitu yoo jara raawwattu kan keetitti fufay hafuurri boora'aan gadheedha yaa isa warra kaan balleessitu ati ofii keetii amma iyyuu in banne'oo siif wayyoo utuu namni dabarsee si in kennin yaa isa dabarsitee nama kennitu siif wayyoo ati warra kaan balleessuu yemmuu raawwattu ofii keetii immoo hin badda dabarsitee nama kennuu kee yemmuu raawwattu si immoo namni dabarsee in kenna yaa Waaqayyo nu'i si abdanna'oo faara nuti toli ganama jabina keenya yeroo rakkinaattis gargaarsa keenya nuuf ta'i ameen. Hallelujah. Yesa dabarsitee maal gootu yooti nama dhiibde kan si dhiibu sii kaasa yooti nama jibbite kan si jibbu sii kaasa yooti nama amatte kan si amatu sii kaasa yoos wanta facaaftee haamta jechuun soba ta'a kaa kun hin taane taanaan baay'ee kan nu miidhaa jiru haarawuu dadhabuu afuura keenyaati Waaqayyo afuura dhaabbataa isa haara isin keessaa kaa'u afuura dhaabbata Abrahaamin immoo gaafa manaa baase Waaqayyo totaalii kana kakateef warra si eebbisan nan eebbisa warra si salphisan immoo nan abaara ilaala mulla uumama 12 lakkoofsa 2 waa'ee kee fi biyyan eebbisaa Waaqayyo akkas naa godha waa'ee ofii keetii immoo yaaddain
Nama gaarii sii godheef gaariin godha. Nama hamaa sii gootuuf immoo hamaa man deebisa. Sanyiin biyya lafaa immoo karaa kee eebbifama. Ati gaarii godhi. Ameen. Karaa kee nama eebbisa. Ati gaarii ma godhi. Yoo sirratti ka'an garuu natu ka'aadhe. Ameen. Waaqayyo akka kakuusaati. Seeroo mamaa boqonnaa 20 laaltan garuu mootii bulchaa warra Geeraar Abimelektu haadha manaa Abrahaamiin fudhatee gale. ጠቅላይ ሚኒስቴር Geeraar haadha manaa fudhatee gaafa baaru Waaqayyo Abrahaamiif isa dubbate yaadate. Ameen. Isa dubbate si baa yaadatu Waaqayyo. Dhaqii mana Abimelekit dhaqee mootii yoo taate iyyuu sinnii sore. Maal jennaani gaafa micaa koo manaa baase warra si salphise nan salphisa jedheera inuma galchitani. Waaqayyo maarega mootummaa irra kakuusii kakateeka. Ati gaarii gochuu hafuurri kee habaru. Ameen. Eegaa kudhan gara dhumaatti mee akkamitti hafuura keenya keessa keenya jiru kan haaressuu dandeenya? Hafuurri keessa keenyaa kun amma kana boora'aadha erga ta'e numiidha erga ta'e akkamitti haaressuu dandeenya? Akkamitti galaana haaromsaa keessa hafuuruma keenya kana galchuu dandeenya? Hafuurri naaffaa kun, hafuurri jal'ina obboleettii yaadu kun, hafuurri jal'ina obboleessaa yaadu kun akkamitti nu keessaa ba'a? Amame. Ifa manaa godhaa. Gaafa hafuurri keessan haara'u, ameen. Nagaatu hedduu sii ta'a. Gaafa hafuurri kee nagaa argatu, nagaatu hedduu sii ta'a. Mee akkamitti haaressina tokko yeroo hundumaa hafuurri keessan akka haara'u yoo barbaaddan waaqeffannaa hafuuraa isa waldaa Waaqayyoo keessatti waaqeffatamu irraan fagaatina. Waaqeffannaa hafuuraa isa waldaa kiristaanaa keessatti waaqeffatamu irraa hin fagaatina. Yeroo hundumaa yeroo faarfattan, yeroo hundumaa yeroo mana Waaqayyootti deebitan, yeroo isa waaqessitan keessi kee haara'a. Ameen. Nagaa argata. Baay'een keenya waaqeffannaa hafuuraa irraa fagoodha. Dhugaa isiniin jedha. Amma mana nama baay'ee oolatan illee macaafa qulqulluullee nagartan. Mobaayilii nama baay'ee yoo bantan illee faarfannaa keessatti nagartan. Hafuurri shubbu lamaan kun gaafa dhufee walitti dhufu gaafa waldaa dhaqu isuma kaasa. Ilaalaa wangeela Yohaannis boqonnaa 4:23 ka'aati. Akkanattiin jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos, isin waanuma hin beeknetti sagaddu. Waaqeffannaan garuu dhugaadhaaf hafuuraan jedhe. Harka ol na hafuuraa maalu. Waaqeffannaan hafuuraa inni hafuura keessan haaressu isiniif dhufu. Ameen jettanii isini. Inni kam? Aayetanii. Yeroo waaqeffannaa rivaayivalii hafuuraa keessa galtan, yeroo mana Waaqootti deebitan waaqeffattan ituu yaadina haaroftu. Ameen. Dubbiin si dhiisaa nagarii ixafaal dileeti yoonal. Ameen. Yeroo baatu si faarfachiisa, yeroo galtu si faarfachiisa, yoo namni si arrabses Waaqayyo saafa dhiisu si jechisiisa. Garuu rivaayivalii irraa fagaannaan yoo namni si arrabse qoy kan kana caaluun deebisaa feetta. Qabda ka. Waan qaban namaa kennu. Miti jedhan dhugaadha waan qaban namaa kennu. Garuu inni arrabsoon kun si keessaa du'eera taanaan, hameetiin du'eera taanaan, hoduun du'eera taanaan isatti kenneeratta. Meemmayyuu jedhadhaa harka ol fuudhaati. Ani waa'ee koo kana jedhaames isatti kennadheeradha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaachi dubbiin hin deebistu. Gaafa haaromsi hafuura qulqulluu keessa kee argatu. Waaqeffannaa keessaa dhufa haaromsi guddaan immoo. Mee yoo calluma jettanii wanti sitti ulfaate jiraate faarfadhaa mana keessa gaadhaati. Ameen. Deddeebi'aa mana Waaqayyootti. Gassi dhiisaa deema. Maaloo hafuurri keenya haara'u. Ameen jedhaa maaloo jedhan. Dhugaaf hafuuraan yeroo waaqeffannoo haaromsi tokko laphee keenya mo'ata. Ameen. Maaliin? Ameen. Waaqayyo nutti hin fidin malee hin nagayin isa nama jedhe Waaqayyo yumtu. Seexanis hin nagayin malee. Ammatu mootummaan nutti cakkanii karaa waldaa baataa jedhe.
namni nan qalama malee numan naqa jedhu as keessa jira. Maali isheen funyaanii hidhantu nutti agarsiiftetti kaalsii afaanitti nu hiite nama baay'ee manatti galchite. Dhugaadhaaf amma firii deemee akkasii kana keessatti yoo hafuura kee cifii fuute maal ta'a? Yoo barbaaddinnata, yoo barbaadde halkan iyyaa bulta. Iyyamamaadha mootummaan iyyameera. Yoo barbaadde halkan hin faarfattu. Waa ijoo yeroottiin har'aa kun bora akka nun cubbifne. Yerootti itti hojii hojjennu kanatti wal nyaanne. Yerootti itti kadhannu kanatti wal finne boora akka wal hin suusofne. Jecha koo kana qabadhaa. Waaqayyo har'uma ganama kanaan hafuura keenya haaressu. Laphee keenya haaressu. Nama si harkanaa qabee ergaa kanatti naan Waaqayyo gooftaan maccaa dhimmeeti. Si balleessuuf miti si haaressuuf dhufeera jedhe. Hafuura haara. Hafuura haaraa. Phaawulos akka jedhe yeroo dubbatu jecha kana baay'een jaalladha. Tokkoffaa Xiimotewos 4:14 sagalee raajii dubbatameen manguddoon harka isaanii mataa keerra kaa'anii kaa'uudhaanis kennaa hafuuraa siif kenname si keessa jiru sana akka siif kadhatan godhi isa si keessa jiru kana hin dagatin. Ameen. Isa si keessa jiru kana maal hin ta'in hin dagatin. Humna sirra jiru kana bineensa nyaachisin. Hafuurri nagaa walii yaadu haara'ee maaloo gooftaa dhaloota akkasii nuu kaasi. Dhaloota abbaa fi haadha isaanii ulfeessan, dhaloota waaldaa kabajan, dhaloota walii isaaniif nagaa ta'a.